Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuu har'a kan waliin ilaallu tokko tuqaa tokko shan sirrummaa fi qixxummaa safartootaa kan jedhu waliin ilaallaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Sirrummaan maa'inni qixxummaan maa'inni kan jedhu viidiyoo kana keessatti gad fageenyaan kan waliin ilaalludha. Na waliin tura. Sirrummaa irraa yookaan sirrummaa jechuun gatii safara tokkoo hammaan gatii sirrii fi dhugaatti baay'ee akka dhiyaatu kan agarsiisudha. Maal jedhaa? Sirrummaa jechuun gatii safara tokkoo hammam gatii sirrii fi dhugaatti baay'ee akka dhiyaatu kan agarsiisudha. Fakkeenyaaf hojjaa hiriyyaa kee tokko yeroo safartu sirrii isaa kan ta'e ni jira. Sirrii isaa kan ta'e hojjaan hiriyyaa kee sanaa jechuudha. Hojjaan hiriyyaa kee sanaa tokko tuqaa torba shan meetira yoo ta'e jechuudha. Inni sirriin isaa jechuudha. Kan hiriyyaa kee suni hojjaan isaa inni sirriin isaa tokko tuqaa torba shan yoo ta'e yoo ati safartu tokko tuqaa torba sadi safarte. Tokko tuqaa torba sadi meetira safarte. Kuni gatii isa sirriitti baay'ee kan siqudha jechuudha. Yookiin gatii isaa dhugaatti baay'ee kan siqudha. Garaagarummaa hedduu hin qabu jechuudha. Garaagarummaa xiqqoodha kan inni qabu. Kun gatii isa dhugaatti kan siqudha. Kanaaf maal jennaani? Sirrummaa jennaani. Qixxummaan hoo maal jenni? Qixxummaan maa'inni? Qixxummaan gatii safara lamaa fi isaa ol ta'e irra deddeebiin gatii walitti dhiyaatu yoo safaranidha. Maal jedhaa? Qixxummaan gatii safara lamaa fi isaa olii lamaa fi isaa ol ta'uu danda'a jechuudha. 3, 4, 5 ta'uu danda'a. Gatii safara lamaa fi isaa ol ta'e irra deddeebiin gatii walitti dhiyaatu yoo safaranidha. Gatii kan walitti siqu jechuudha. Hedduu kan walitti siqu jechuudha gatiinsaa. Irra deddeebiidhaan gatiin sun kan walitti dhiyaatu yoo ta'e sanaan maal jennaani? Qixxummaa jennaani. Akka ifa isinii ta'uuf fakkeenya kana mee haa ilaallu. Minjaala tokko tuqaa 5 meetira dheeratu barattoonni garee 3 yeroo 4 irra deddeebi'uun safaruun gatii armaan gadii argatanii jiru. Gabatee kanarraa yoo ilaallu garee tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa ni jiru. Yaalii isaanii tokkoffaa, lammaffaa, yaalii sadaffaa, yaalii arfaffaa ni jira. Garee tokkoffaan yaalii tokkoffaa yeroo yaalu akkuma argitan tokko tuqaa 42, tokko tuqaa 43, tokko tuqaa 42, tokko tuqaa 42. Kuni maa'inni lakkoofsa baay'ee kan walitti dhiyaatudha yaaliin kun jechuudha. Lakkoofsa baay'ee walitti dhiyaatudha. Kanaaf maal jennaani? Qixxummaa moo sirrummaa jennaani? Qixxummaa jennaani jechuudha. Qixxummaadha kan jennu. Lammaffaa irratti immoo tokko tuqaa 3.7, tokko tuqaa 5.4, tokko tuqaa 4.5, tokko tuqaa 6.0 jedha. Sadaffaan immoo garee sadaffaan immoo tokko tuqaa 5.1, tokko tuqaa 5.0, tokko tuqaa 4.9, tokko tuqaa 5.0 jedha. Asirratti egaa akkasii yaalaniitii jiru. Si'a 4 jechuudha. Gareewwan kun gatiiwwan gabatee irratti kaahaman kanneen keessa isa sirriitti gara gatii dhugaatti dhiyaachuun safaraan garee sadaffaadha. Egaa akkuma argitan isa sirriitti kan dhiyaatu maal jennaa? Sirrummaa jennaan mitiire? Sirrummaan maal jenneerra? Sirrummaa jechuun gatii safara tokkoo hammaan gatii sirrii fi dhugaatti baay'ee akka dhiyaatu kan agarsiisudha. Kanaaf maal jennaan? Sirrummaa jennaani. Gatiin dhugaa isaa asirraa tokko tuqaa 5 meetiradha mitiire? Akkuma argitan
yaalii inni sadaffaa jechuudha. Garee sadaffaa yaalan maanni isa gatii sirriitti siiqa. Kanaaf gatiin isaanii safaran sirrummaa olaanaa qabaachuu agarsiisa. Maanni sirrummaa olaanaa qabaachuu agarsiisa jechuudha. Warreen gareen sadaffaan yaalii isaanii yaalan jechuudha. Kan isaan safaran sirrummaa olaanaa qaba jechuudha. Gatiin gabatee walirratti kaa'aman irraa inni garee tokkoffaan safarame qixxummaa olaanaa qaba. Sababni isaas irra deddeebiin gatii wal fakkaatu kan galmeessan waan ta'eefidha. Akkuma argitan asirratti tokkoffaa irratti jechuudha. Yaalii garee tokkoffaa jechuudha. Lakkoofsi kun baay'ee kan walitti siqudha jechuudha. Kan walitti siqudha. Garuu gatii isa sirriitti siqa jechuu miti. Gatii isa sirriitti siqeeti miti kan inni jiru. Yaalii isaan yaalan warri tokkoffaa safaran jechuudha. Maanni safara isaaniitu walitti siqa malee gatii isa sirriitti siqa jechuu miti. Gatii isa sirriitti siqa jechuun sirrummaa olaanaa qaba jechuudha. Inni kun immoo yaalii isaan yaalantu walitti siqa. Kanaan immoo maal jennaan? Qixxummaa olaanaa qaba jennaan jechuudha. Qixxummaa olaanaa qaba jennaan. Safarri barattoota garee lammaffaa sirrummaa fi qixxummaa xiqqaa qaba. Sababni isaa gatiin isaanii safaran walitti hin dhiyaatu. Akkasumas gatii dhugaa irraas ni fagaatu. Egaa kan garee lammaffaa yoo ilaaltan 1.34, 1.54, 1.45, 1.60 jedha. Kuni akkuma argitan kan isaan safaran baay'ee kan walgatudha jechuudha. Kun kan walgatudha. Lakkoofsi isaanii kan walitti siqu miti jechuudha. Kanaafuu asirraa lakkoofsa isa sirrii jechuun gatii isa sirrii jechuudha. Minjalli kun haga inni dheeratu jechuudha. Isarraallees ni fagaata jechuudha. Kuni sirrummaarraas ni fagaata jechuudha. Sirrummaa xiqqaa qaba. Akkasumallee maallees xiqqaa qaba jechuudha. Sirrummaas xiqqaa qaba. Akkasumallee qixxummaas xiqqaa qaba jechuudha. Qixxummaa kan jennu yeroo safaran hedduu kan walitti siqudha jechuudha. Akkuma argitan kun isa tokkoffaadha qixxummaa olaanaa kan qabu. Qixxummaa olaanaa. Sirrummaa olaanaa kan qabu immoo isa sadaffaadha. Sirrummaa kan jennu immoo safara isa sirriitti kan siqu jechuudha. Safara isa dhugaatti kan siqu maannaani sirrummaa jennaani. Qixxummaa kan jennuun immoo yaalii safara isa irra deddeebiidhaan safarame sun jechuudha. Irra deddeebiin safarame sun kan baay'ee walitti siqu yoo ta'e maal jennaani? Qixxummaa jennaani. Kanaafuu inni lammaffaa qixxummaa xiqqaa fi sirrummaa xiqqaa fi qixxummaa xiqqaa qaba jechuudha. Warreen garee sadaffaa safaran jechuudha. Namoonni 4 xiyya darbachuun kiyyoo rukutan akka armaan gadiitti kaa'ameefii jira. Mee waliin haa ilaallu. Akkuma argitan yeroo kana xiyyaan waraanan jechuudha. Bakka gurraacha kana waraananii jiru xiyyaan jechuudha. Namoonni 4 kun jechuudha. Safarri sirriin isaa handhuura isaa kana yeroo rukutanidha. Handhuura isaa kana yeroo rukutan safara sirriidha jechuudha. Bakka sirriidha. Kanaafuu sirrummaa olaanaa fi qixxummaa xiqqaa qaba. Sirrummaa kan jennu egaa safara isa sirriitti kan siqu yoo ta'e maal jennaani? Sirrummaa olaanaa qaba jennaan jechuudha. Akkuma argitan namoonni 4 kun xiyyaan bakka kana rurrukutaniitu jiru. Bakka gurraacha kana jechuudha. Kana jechuun handhuuratti siqa jechuudha. Handhuurri immoo safara isa sirrii isaati. Kanaafuu sirrummaa olaanaa qaba jennaan jechuudha. Qixxummaa xiqqaa qaba.
qixxummaa immoo xiqqaa qaba. Maaliif bakka isaan waraanan kana xiyyaan jechuudha walirraati kan inni fagaatu jechuudha. Namoonni arfan yeroo xiyyaan waraanan bakki isaan waraanan jechuudha walirraati kan fagaatu. Walirraa fagaate taanaan immoo qixxummaa xiqqaa qaba jennaani. Mee isa kana immoo haa ilaallu. Egaa safarri sirrii kan jennuun handhuura isaa kana mitiire. Handhuura isaa kana yeroo waraanuuf jedhanitti bakka isaan waraanan akkuma argitan bakka gurraacha kanadha jechuudha. Kana jechuun handhuura irraa fagaateera. Handhuura irraa fagaateera taanaan sirrummaan isaa xiqqaadha jechuudha. Sirrummaan isaa xiqqaa fi qixxummaa olaanaa qaba. Qixxummaa immoo olaanaa qaba. Maaliif yaalii isaan namoonni arfan kun yaalan maanni kan baay'ee walitti siqudha jechuudha. Bakka isaan waraanan kun kan hedduu walitti siqudha jechuudha. Kanaan maal jennaan qixxummaa olaanaa qaba jennaani. Isa kana immoo haa ilaallu. Akkuma argitan handhuura isaa waraananiiti jiru. Akkuma argitan naannoo handhuuraati kan isaan waraananii. Kana jechuun sirrummaa olaanaa qaba. Sirrummaa olaanaa qaba. Sirrummaa olaanaa qaba jechuun lakkoofsa isa sirriitti safara isa sirriitti jechuudha. Safara isa sirriitti kan siqudha jechuudha. Sirrummaa olaanaa fi qixxummaa olaanaa qaba. Qixxummaas olaanaa qaba. Yaalii isaan yaalan sun kan baay'ee walitti siqudha jechuudha. Wal biradha. Isa kana immoo yoo ilaallu akkuma argitan bakka isaan waraanan xiyyaan sirrummaa xiqqaa fi qixxummaas xiqqaa qaba. Akkuma argitan sirrummaa isaa yaalii isaan yaalan jechuudha. Kan handhuura irraa fagaatudha jechuudha. Handhuura irraa kan fagaatudha akkuma argitan. Akkasumallee kan isaan yaalan walirraa faffagaata jechuudha. Yaaliin isaanii osoo iddoo tokko ta'e akka isa kanaa jechuudha. Akka isa lammaffaarraa maal jennaan qixxummaa olaanaa qaba jennaan. Kanaafuu baay'ee waan walirraa fagaatuuf qixxummaa xiqqaa qaba jennaan jechuudha. Fakkiin tokko lama sirrummaa fi qixxummaan fakkii yoo agarsiifamu jedha. Kuni sirrummaa fi qixxummaan yeroo fakkiin agarsiifamu akkasiin agarsiifama jechuudha. Gilgaala tokko yoo ilaallu gaaffii tokkoffaan mana yaalii keemistirii keessatti safarri qabee yeroo 3 fudhatame akka armaan gadiitti kaahameera. Qabeen dhugaa 68.1 miiliiliitira ta'a. Ragaa kana irratti hundaa'uun waa'ee sirrummaa fi qixxummaan wal qabatee maal jechuu dandeessa jedha. Asirratti egaa safarri inni sirrii isaa meeqadha? 68.1 miiliiliitiradha. Egaa asirratti immoo yaaliin yaalame ni jira. Kan safarame jechuudha. Kana yoo ilaaltan lakkoofsi kun kan walirraa fagaatudha. Akkasumallee safara isa sirrii irraa ni fagaata. Kanaaf maal jennaani qixxummaa gadi aanaa fi sirrummaa gadi aanaa qaba jechuudha. Sirrummaan isaas xiqqaadha. Sirrummaan xiqqaa, qixxummaan isaas xiqqaa jettuuni kanaaf. Sirrummaan isaas xiqqaadha. Qixxummaan isaas xiqqaadha jechuudha. Baarra kan jiru immoo akkuma argitan safarri kun jechuudha. Maalitti siqa? Safara isa sirriitti yookiin isa dhugaatti siqa jechuudha. Safara isa sirriitti ni siqa. Akkasumallee lakkoofsi yaalii isaan yaalan kun kan isaan safaran kun jechuudha. Kan isaan safaran kun lakkoofsi kun baay'ee kan walitti siqudha. Kanaaf kanaan maal jenna qixxummaa olaanaa qaba. Qixxummaa olaanaas qaba. Sirrummaa olaanaas qaba. Sirrummaas qixxummaas olaanaa qaba jettuuni. Isa abbaarra jiru kan sirrummaas qixxummaas olaanaa qaba jechuudha. Caarra kan jiru immoo akkuma argitan
safara isa sirriirraa fagoodha. Walitti hin siqu. Kanaafuu sirrummaan isaa xiqqaadha. Sirrummaan isaa xiqqaadha. Garuu qixxummaan isaa olaanaadha. Maaliif safarri isaan safaran kun kan walitti siqudha jechuudha. Kan walitti siqudha akkuma argitan. Lakkoofsi kun kan walitti siqudha. Kanaaf maal jennaan qixxummaa olaanaa qaba. Qixxummaa olaanaa qaba. Sirrummaa xiqqaa qaba. Sirrummaa xiqqaa qaba. Gaaffii lammaffaan wanti rukkina 1.31 giraam peer seentimeetira kiubii qabu yommuu safaramu 0.3, 0.32, 0.31, 0.31 ta'a. Sirrummaa fi qixxummaa gatii kanaa maal jechuu dandeessaa? Egaa lakkoofsa kana yeroo argitan lakkoofsa isa sirriitti kan siqudha jechuudha. Safara isa sirriitti kan siqudha. Baay'ee kan siqudha. Kanaaf maal jennaani sirrummaa olaanaa qaba jennaani. Qixxummaa isaa immoo yoo ilaallu yeroo kana safaran gaa meeqa safarameera? Si'a 4 safarameeti jira. Yeroo si'a 4 safaran yaaliin isaanii baay'ee kan walitti siqudha. Kanaaf maal jennaani qixxummaa olaanaa qaba jechuudha. Kanaafuu sirrummaa olaanaa qaba, qixxummaa olaanaa qaba jettanii barreessitu jechuudha. Egaa asirratti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun 1.2 qorannoo saayinsawaa gaggeessuu kan jedhu walitti deebinaa. Nagaan nan tura.